Biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee, Biiroo Daldalaa fi Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee waliin ta'uun raawwii hojii to'annoo fi kabachiisa seeraa ji'ootan afran darbanii ka'umsa taasifachuun qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Marichaafis yaada ka'umsaa kan dhiyeessan itti aanaa hoogganaan Biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee obbo Tasfaayee Dandar ji'oota afran darbanitti hordoffii cimaa taasifameen bu'aa olaanaan galmaa'uu kaasaniiru. Yaada ka'umsaa dhiyaate boodas qooda fudhattoonni marichaa yaadaaf gaaffii qaban kaasaniiru. ከዋጋ ጋር ተያይዞ አንዳንዱ ጋር በተለይ ከዚህ ከነዳጅ iddoowwan tokko tokkotti dabalii gatii boba'aati wal qabatee boba'aa dursee gal irratti dabalii kan taasisan jiru isaan irratti tarkaanfiin fudhatameera garuu ammas kan hafan jiru አራዳ ፓርክ ከነበረው አቅጣጫ kallattiin nuuf kenname hojiitti erga seennee booda rakkoon odeeffannoo nu mudatee hin jiru. Qophiin tures cimaa ture. Gariin to'annoo hundaa'es erga masaa sirriitti fudhatee hojiitti keera. Hordoffiin sa'aatii 24 taasifamaa jira. Gama keenyaanis ammas cimeetti fufa. Yaadaaf gaaffii ka'e irrattis hooggantoonni marichaa irratti argaman yaada kennaniiru. Taalee magaalattii hundatti sirna daldalaa magaalattii jeequuf qaamolee socho'an irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira kan jedhan hooggantuu biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Aadde Lidiyaa Girmaati. በቁጥጥር ስራዎቻችን ላይ ያመጣናቸው ውጤቶች አሉ። Hojii hordoffii taasifneen bu'aawwan galmaa jiru. Rakkooleen damee garaagaraatiin mudatan akka ittiin fufniif buufataalee boba'aa, mana kuusa zayita nyaataa akkasumas giddugaloota gabaatti sakattii taasisuun tarkaanfiin fudhatameera. Maricha irratti argamuun yaadaaf gaaffii ka'aniif deebii kan kennan hooggantuu biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee Aadde Habiibaa Siraaj akka jedhanitti dhiyeessii boba'aa fi meeshaalee bu'uuraa akkasumas giddugaloota gabaatti qaamolee shira xaxaan adda baasuun irratti hojjetaa jirra jedhan. ሸማቹ ማህበረሰብ ገበያውን ለማረጋጋት ከተማ አስተዳደሩ በራሱ ጥረት gabaa tasgabbeessuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee naannolee garaagaraa waliin walitti hidhamiinsa uumuun shamattoota fi oomishtoota gidduudhaaf addaltoota baasuun gabaa tasgabbeessuuf hojjetamaa jira. Gara fuulduraattis to'annoo jiru irratti cimsanii hojjechuun barbaachisaadha. Qaamoleen nageenyaas gabaa tasgabbeessuu keessatti hojiin hojjetamu isaan ilaallata waan ta'eef tumsa taasisuu qabu kan jedhan immoo Komishinara itti aanaa qajeelcha poolisii magaalaa Finfinnee Komishinar ቶፊቅ መንዲድዳ ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት ምን ሰራውን ስራ አውቀን መግባት አለብን hojiitti seenuu keenyan duratti waan hojjennu beekuu qabna qaamoleen nageenyaa itti gaafatamummaan isiniif kenname hundi ergama keessan bahachuu qabdu